Kanaaf warreen jalqabin jabaadhaan dandeessu dubbi keessan jabaadhaan fudhee abshaala murtee mataa keessanii murteessitanii sirriitti karaa fuulduraatti jirtanii akka hojjettan warreen hojjetaa jirtan immoo jabaadhaan sirriitti ni dandeessu. Anis guyyaa kaleessa iddoodhuma isin jirtanan jira har'a immoo garuu sadarkaa birootiin ofirra darbee hiriyoonni kiyya daawwattoonni kiyya sirriitti akka fayyadamanii fayyaa isaanii eeggachaa qabeenya gurguddaa argatan gochuu danda'eetti jira. Kanaaf sirriitti keessan jabaadhaan hin dandeessu akka danda'amne jiru jabaadhaan isin jira dubbi keessan jabaadhaan. መልካም እንግዲህ ሊደር መርጌ በጣም እናመሰግንሻለን። እንግዲህ ይሄንን ቢዝነስ ያልጀመራችሁት ወስናችሁ ጀምሩ፣ የጀመራችሁት ደግሞ ኮንግራቹሌሽን በርቱና ጠንክራችሁ ስሩ። እንግዲህ በደንብ ሰርተን ጥሩ ስኬት ላይ እንድረስ። ስለዚህ ያልጀመራችሁም ደግሞ ውሳኔ ያስፈልጋል። ወስኑ። የወሰነ ሰው ትልቅ ቦታ ይደርሳል። ምክንያቱም እነዚህ እንግዲህ ዛሬ ምርቱን የምንልክላቸውም ወስኑ ስለጀመሩ ነው። ባይወስኑ ኖሮ የኩባንያችን ምርት አያገኙም ማለት ነው። የኩባንያችን ምርት ማለት ደግሞ ሃይ ኳሊቲ ፕሮዳክት የምንለው እንግዲህ ለጤና በጣም አስፈላጊ የሆነው ፕሮዳክት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም በርቱ ማለት እፈልጋለሁ። ሁንዲ ከሰን ጃባዳ ከኔ ኤገልን ኤገላ ከኔ ኤገልተን ኮንግራቹሌሽን ጃባዳ ስርት ወጀዳ ስንጀቹን በርባዳ ኤጋ ማሬ ኩኖ haala kanaan kuno biiroon keenya kana fakkaata liidaroonni asitti argamu kuno bakkee kanattis akka kanatti ni argamu production egaa ka as keessa namaaf kennama jechuudha. Kanaaf hundi keessan jabaadhaa isiniin jechuun jaalladha. Milkaan irratti wala arginu.